waan si ajaa'ibu baree dhiira tana rabboo badhaase. Badhaase? Maaliin badhaase? Dhugaa rabbi amma akka no islaamaami. Islaam. Akka islaamaatitti amma namni afur fuudhuu hin danda'a dhiirri tokkochi. Afur? Qooyi kan muddaminiiti. Amma akka islaamaati afur fuudhuu hin danda'ama. Asi dubartiin ammoo lama heerumuu hin dandeettu. Dhiirri battala takkatti yeroo tokko afran isaa fuudhatee ofirraa honnaa jedhata. Dubartiin battala takkatti immoo osoo dhiira tokko jala jirtu tokkotti heerumuu hin dandeettu. Orgalaa rabbiin dhiira tana hin badhaase. Ammallee jaannatittillee jechuun 70 qopheesseef tokkicha. Tamma asitti akkana inaaf ta'an mar'umaan isii dhumutuun hooma isiin taatu achitti. Tokkichi 70 qophaa'e. Taasitti inaaftu. Maasiyyaa 70 heerumte. Achi hin jiru jaarsi hin jiru achi. Dhiira tokkicha 70. Anamma si waliin achi 71 qaba jechuudha. Kana keessa asitti illee jaarsi kee anuma. Achitti illee anuma. Garuu an achitti huura leen jedhamtu tajaannata keessa uumamte warqii naa qopheesse jechuudha. Hai dhiira tana rabbumatu jaalate beekaanu kabajaa ichaaf jedhaa bara. Hai dhiira jedhame amma harkaan lafa qabadhu. Dhugaa siin jedha. Dhugaa rabbii harkaan lafa qabadhu. Dhiira jedhe lafa qabadhu dhiira. Qoyo gaafama gaafatanii shayya malee taasii harfan saniin barbaada. Hin ayyamu. Illallaa kaame.